Marrajar kain kap. Namni ka artistiin biraa kanaan dura jaalallee ishii kan ture shubbuxitti tokkosee kan saati. Yoo waan dubbadhu kuni dhara ta'ee mucaa koo naaf haa ta'u jetta Faisa. Masfin. Mucaa kooti faagodhu. Yoo waan dhara ta'e yoo soba ta'ee mucaa kootiif naa taasisu. Mucaa kooti faagodhu. Okay, kanaan dura jaalalleen qananii inni dura Andu'aalam faana osoo walitti hin dhufiini jechaa jirtu. Saayibimta Andu'aalam maa Oromoon soba artistoonni kana beekun hin jiru. Obboleettiin maa gadi baaniin dubban. Dhugaawoo barbaadan. Kabas asbas maka cara asbas. Malfin baas. Mee obboleettiin foto kana posottu Andu'aalam dura micayyoon tun jaalallee qabdu sagna haa maqaa isaa yaamtu gadi baatee. In qabdu Andu'aalam irratti jammartee jedhu mee artistii tokko gadi ba'ee. Kanaafuu suuraa nama biraa sodaataniiti nama gosa hin qabne nama iyyuuf hin qabne irratti ulee baay'isa Oromoo sobduuwwan haa dharaawu. Micayyoon tun kanaan dura ilaa ani isinitti nima video nama saalfachiisu jalaa ba'ee artistiin ishii jaalatu sun birrii akkaawuntitti galchee video san nama video san ishii as faraarra'u dhaqee qaxaqqate kan artistoonni Oromoon beekani maan dubbanne gadi baanii Oromoo akkanaa wajjin jiraachuurra du'a namaa wayya. Ana micayyoo ta'itti yaa godhu carraan kun dhugaadhaaf hin dubbadha. Micayyoon tun mee fiqireenyaa eenyu turte kanaan dura. Maaliif hin dubbanne artistoonni beekan? Maa hokatu? Maa hoksu? Dhugaa. Eenyu wajjin turte mee qoradhaati eenyu ture Andu'aalam dura artistii tana ጓደኛ eenyu turte? Artistiidha innis ጓደኛ artistii Andu'aalam eenyu wajjin turte? Maaliif dhugaa namaa dabsan? Namni gosa qabu, namni tufoozoo qabu, maqaan isaan qabu. Namni tufoozoo hin qabne haqaan awwaalamu. Mee obboleettiin isaa gadaa baatuti. Mee miidiyaa irratti yaamati. Andu'aalam dura artistii keessaa jaalalleen qabdu kanaan dura shubbuxiin itti tokkosamee too hin saatamne haa jedhamee maatiin gadi ba'e. Reebichi kun isa duraa ta'uu danda'a jechaa jirtaa miti ree? Ta'uu danda'a kanas ta'uu kaleessas ta'uu hin beeku. Garuu micayyoon tun reebamuun har'aa miti Andu'aalam biratti bichaa miti. Kan duraa callisanii kan har'aa maa boo'an. Har'as Andu'aalam wajjin odoo jirtu rakkoo baay'ee jira. Amma nuyi akka Oromootitti waan nama salphachiisuus waan nama saalfachiisuus miidiyaa irratti gadi baanee dhugaa qabnu dhugaa beeknu dubbachuusi wal arrabsiisuu ta'aaf zeemjen. Maybe artistoonni biraatis kanaaf akkamitti enneet maatii wal saaxiluu ta'a jedhee callisee taate jedheetiin naman artistoonni beekanis. Garummoo akkanatti arraagabamee odoo dhugaan beekamu nama tokko awwaalanii dhugaa nama biraa ani micayyoon tun Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Garuu akkanitti dhiyaadhee beekutti seenaan ani beeku jira. Seenaa gwaaddanyoonni isaa beeku jira. Ragaan jira maatiin hin beeka. Akka waan Andu'aalam irratti jaalallee calqabaa taate. Saniin dura jaalallee ishii wajjin jiru keessatti rakkoo akka qabdu namni odoo beeku. Kana dhoksanii akka waan Andu'aalam biratti micay ila ani Andu'aalam odoo micayyoo tana hube jedheetoo amane. Andu'aalam harka kennee dheetana niyya. Ani nama Andu'aalamis micayyoon tunis anaaf akka nama Oromoo akka nama tokkootti isaan beeka malee foon kootii muti.